hubadhaa Oromoo impaayarrii Habashaadhaa inni Minilikiin ijaarame kun ilmaan Oromoo durirraa kaasee gaafa dura caboos jechuudha. Jaarraa tokkoof walakkaa isa aanoleef calanqoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasanii ilmaan Oromoo manaa waliin gubuu akkasuma immoo daba adda addaarra yaaduu fi lafa isaarraa ari'anii qabeenya isaanii saamuu ajjeesanii awwaaluu haadha duratti ajjeesanii boochisuu durumarraa nu jira jechuudha. Kanaaf impaayera Itoophiyaa kanaa fi Oromoon diina har'aas borus nuuf isaan diina jechuudha. Kanaaf impaayera kana hundeedhaan buqqifna namni immoo impaayera kanaan isinirratti supha jedhee ammallee yaada akkasii of keessaa yookaan immoo diinatiis isaan waliin si dur dhaabbanna nutis jechuudha ilmaan Oromoodhaa. Jaalala keetiif jecha yookaan immoo dantaa saba keenyaa dabarsinee hin laannu abadan. Dantaan saba keenyaa fedhiin saba keenyaa hoggana keenya yoo taate fedhii saba keenyaa gaafadhuutii fedhii uummata keenyaa san hoggana keessan erga jette fedhii uummata keenyaa san deebisuudhaaf yaadi. Kan sana alaa immoo addaan gallan beeknu si jechuudha. Hogganni keenya kan fedhii uummataa fedhii saba isaatiin deemuudha malee hoggana immoo impaayera jalatti gad isin qabaa isin ija guduunfadhaa tattaadhaa gurraas cufadhaa tattaadhaa. Akkuma fedhanaa isin godhanii haa isin dhiitanii haa akkas isin godhanii isin joomiti jechuudha. Kanaaf nuti qabsoorra jirra. Daandii nu baasuus beeknaa. Uummata keenya hawaasa keenya burjaajisuudhaaf hin yaadin. Yoo hawaasa taate malee hawaasa burjaajisuudhaaf iddila addunyaarra labdee hin gaabbu maali hin gaabbine qeerroo kumaatama akka gootan beekta. Deebitee immoo nama mana hidhaa galchitee akka gootanis beekta. Akkasuma immoo qeerroon akka dhumtuuf jecha laayitooppii maqaa qeerroo keessa jiru dabarsitee diinatti laattee jechuudha. Qeerroo kumaatama sababa keetiin miidhama.